Amantiin Islaamaa amantii addunyaa tahuu ragaan guddaan lafa jiru tokko wayita Qur'aanni eegalamu Qur'aana fuutee wayita dubbiftu jalqaba irratti suuraan Faatihaatu jira. Suuraan Faatihaa jechi isiin ittiin eegaltu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galanni ka rabbi aalama hundaa ta'eef haa oolu jedha. Aalama hunda. Rabbil aalamiin hin jenne. Rabbil aalamiin. Aalamoota ammanu agarru malee aalamtoota biroollee jiraachuu akka jiru ragaa bahuudhaaf. Amma wanti si ajaa'ibu ummanni muslimaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha jettu tan aayaa tana guyyatti salaata keessa yeroo 17 ol akka naannessu. Rabbiin Qur'aanaa fi hadiisa keessatti rasuulli rabbiilee lafa kaa'an sallallahu alaihi wasallam. نبي محمد رب القرآن كيستي ويتدبت وما أرسلناك إلا كافة للناس إلمنا ما دتشر جربوتو أكاتي قرسيتوف معلومة الدنيا تنايسان رفان إفا بافتي بوري الدنيا التئانتو عالم التئان وآخراك جد مصنفك كقبآن سنيف سيرجني بشيرا